Tana niqaa godhadhu sani khasila namni baga fuute baga gammadde miyyoon tuni amantaan ishii amantaa kiristaanaa turte alhamdulillah baada erga amantaa kiristaanaa turte shahadaa qabatte gara islaamummaa dhufte erga islaamummaa dhufte diin baratte anumaa barsiifate baada erga barsiifadhe booda waraqaa shahadaa kennee fi jaaladhe jaalalti irraa na qabde akkaataa shari'aan islaamaa baantutti dhiifama wajjin nama xalaa na jeeqaa jira waan ta'eef dhiifama wajjin nama gammachuu irraa natti dhufaa akkan itti waa dubbadhuun qabu namni qe'ee tana guute waan ta'eef dhiifama wajjin dafeetan dubbadhee irraa baha namaatiitu na jeeqaa jira waan ta'eef namni waggaa gammachuudhaaf gaan namatti ol seenaa afwan isin hin ja'a maali jennaan khasilaa namni naa gammaduu qabu khasilaa namni baga gammadde yookaan baga rabbiin bultii gaarii si ijaare naan jiru qabu waa heddullee akka malee hamilee na cabsanii qalbii gartee akka malee na cabsan jechuudha. Sila ana jajjabeessuu baatanii osoo miyyoo tana jajjabeessanii sababa miyyoo tanaatiif jecha osoo na dhiisanii wayyaadha ture. Sababan intala tana fuudhee miyyoo tana abbaadhaan taa'aaf maatiidhaan taa'aaf obboleessan taa'aaf je'ee miyyoo tana niqaa godhadhe. Miyyoon tun isaan malee hin qabdu ummata islaamaati bakka abbaatiif bakka obboleessaa nuutitti bu'aaf amantaa biraa keessallee turtu hin beeytan namni amantaa biraa irraa gara amantaa islaamummaa dhufe akka hangamta akka inni jeebbamu hangamta akka inni arrabsamu hangamta akka inni qalbiin isaa isa cabxu walumaan beena so dhaggeeffadhaa erga akkas taatu taate narratti duuluyyo an gammachuu keessa suuraa ishiitis ta'e viidiyoodhas ta'e ol baase gammachuu keessa jechuudha ol baase baada ergan viidiyoo gammachuu keessa ol baase booda arrabni namaa kun sheeni dhalaadhaaf suyyuudaa kun gurbaan dhalaa akka waa hin arganitti dhalaadhaaf suyyuudaa garuu alhamdulillahi rabbil alamin ni'imaadha miyyootan argachuun kun naaf ni'imaadha alhamdulillahi rabbil alamin ni'imaa rabbiin hoggaa gabricha takkaa kenne gaafa rabbiin ni'imaa gabrichaa kenne yaa rabbi kanuma intala tana naafuu kennite alhamdulillah jeetan suyyuuda rabbiidha bu'e wallaahi summa wallah niqaana halaal godhee gaala wallaahi guyyaa niqaa halaal fadhesan gammachuun takkaa hin gammadin hin gammadu osoon qoonqoo hin nyaatin laal hinnaawa gammachuu irraa jechuudha qaatiraa buulee yaa rabbi kanuma intala tana halaal naa guutee naa kennite alhamdulillahi rabbil alamin jeetan sujuuda bu'e yeroon si sujuuda bu'u an viidiyoon sun akkatti gallakkifamte an hin beeynen hamilee na cabsuudhaaf dhalaadhaaf sujuuddaa je'anii sheeka yeroo jalqabaatiif dhalaadhaaf sujuudanaan jedhanii namoonni hamilee na cabsan namoota hedduudha jechuudha. Ka ustaada booniyyallee jee ayyamanatti illee godhu ni ta'a alhamdulillah maaliree obboleettii teessanii ustaada booniyyallee ta'u. Garuu hanjamallee maqaa addaan itti baaftan rakkoo hin qabu. Kanarraa obboleessa keenya ustaad Anas Muhammad sheekan hedduudha. Suuraa maaliif abbaaftaa suuraa haadha mana keetii guyyaa duraa gammachullee ol baaftu talammadaa tana ulii ittiin deebinnaan janii ustaad Anas Muhammad jechuun wallaahi nama naa yaaduu keessa naa gammaduu keessa anaa magaalaa Finfinneedhaa jiru inni jimmatti deemaa. Ani magaalaa Finfinnee keessa jiraachuun na dhagaheeti ana waame yeroo ana waamu sanii gammachuuti yanaadda hojii qooddatuudhaaf jecha jechuudha. Sababa kiyyaaf jecha mana sireedhaa qabatee wallaahi na hojii oolee na gorfatee laayifitti illee waa hedduu dubbatee na gorfate. Haa ta'u ani gammachuudhaatiittu natti dhagamaa yeroo gargari sheexaanni kunis akkan taane nama godha waan ta'eef sababa waa maxxanfama barreeffama tokko maxxanseen haala saniin natti rifatu ka'ee miira keessa galee anilleen waa erga inni jecha tokko naan jedhee sababa inni jecha san naan jedheetiin hawaasni guutuun narratti duule yeroo hawaasni guutuun narratti duulu
natti dhagahamte. Natti dhagahamteeta wallaahi hanga lubbuuti yoo of jibbee ofan baasa ja'utti namoonni gaggarii diraamaadha dalagee naan jaanii ani immoo wallaahi namni garii diraamaadhaaf hojjetee naan ijaan. Hayyee shabakaan yamman jiru. Hayyi shabaka. Shabakaadhaan naqa qabee dhiifama hawaasa kiyya. Wallaahi shabakaa takka naqa qabee. Hayyee dubbii bakka irraa dhaabettan kaasaa. Kanaaf ustaada keenya kabajamaa fi ustaada Anas Muhammad illee dhiifama akka gaafadhuun barbaada. Nama akkaan jaaladhuu fi nama akkaan kabaju tokko namni ofii nama gorfatuudhaaf akkas namaan jechuullee danda'a waan ta'eef hawaasni kiyyalleen dhiifama akka naaf gootan ofitti isin fayyifadha. Ulee asirraa achitti akkaataa isin narraa jaalatu akka rabbiin narraa jaalatuu fi akka isinis narraa jaalattanittan bultiiti yoo oofadhee diin kiyyallee oofadhee haala saniin inshaallah du'aayis akka isin nu cinaa dhaabbattan wanni guddaan du'aayidha. Akka rabbiin bultii tanallee bultii gaarii bultii ajaa'ibaa nu taasisu du'aayii nuti jabaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh isiniin jenna hawaasa kiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota hundummaan keessanuutu bakka jirtanitti nageenya rabbiitii fi dhiifama afwanii namaa natti haasa'utti raase maayikii iddoon qabe jirra jirtu bakka jiraattan bakka guyyaa gammachuu keenya guyyaa muhaadara gaa'ila keenyaatiinis isiniin gahee jenna. Mee arra seenaa sheer godha arra ama arra waa'ee dhimma jabduurraan dubbatu deema waan ta'eef arra sheer godhaanaan isiniin jedhaa sheer godha dhiifama wajjin baarakallahu fiikum. Mee hulatan asbanii sirriitti akka ifaan ifu bo kana ila hayye idduudhaan haasa'uun jenneeti maayikii qaqqabanne hayyee seenaa sheer godha dhugaa rabbii akkan duri gammadu sanii miti. Baga ilma keessaniif gammaddan isiniin jagaa guyyaan gaafa gammaddan gaafa Muti hiki sheekha hayyee ishee ammas sagaleen hin jiru. Mee jaartiin keessa jirti. Jaartii amma booletti hin dhaqee simadha. Inshaallah boolee dhaqee tan achitti booletti kan simadhu taha. Dhimma jabduutti takka naasa'uu deema waan ta'eef sheeris gootaniiti yoo ergaan jabduun keessa jiraatu taate ergaa jabduu san keessaa murtanii hawaasa biraan kanaa geessan hin ta'a biraa keessa murtanii. Rakap di ya. Sebudin ya. Oka apa nih? Daerah ada gayonan dapat desi. Daerah ada gayonan dapat desi.
Aya, amma sagaleen hin jiru. Karabaata. Maa karabaata maali? Moo darbitan gaamatan bakka darbitan. Hayya dhugaa rabbi gammachiitutti waa hedduu akka malee nu godha. Sargii Hayya idduudhaan namni gammachuudhaaf natti ol yaa'u tura. Dabeetan ergaa dabarfadhee baa. Bismillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu isinin jaa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya bakkuma jirtanitti nageenya rabbiitii fi kan jaalalaa kan gammachuudha isin biraa jiraatu isinin jaa. Akkuma beekamu guyyaan har'aa guyyaa gammachuu keenyaati. Gammachuun guddoon gaafan intala magaalaa Boolee Finfinnee handhuura Oromiyaatitti akkuma ishiin dirree xiyyaaraatti gadi buuteen Allah akka gaariitti simadhee Finfinnee keessa fataa zanaa jennee akkasitti iddoo jireenya kootii magaalaa Harar kanan itti fiidadhee aruuza shaashambaa isin goosisu ta'a. Isinin jenna har'aan tan ammoo galgalli kuni galgala seena qabeessa. Galgala aruuzaa galgala seena qabeessa waan ta'eef warri as jala jirtanilleen akka achitti nu argamtan isinin jenna. Gama biraatiin taatee dhiyeen kana sooshaal miidiyaa irratti deemtee qalbii takkaan warri waan biraa barreessanillee qalbii takkaan akka dhaggeeffatan sagalee xiyyeettanallee akka murtanii wal biraanis geessan abdiidhaan rabbi irraa qabajaa. Taatee dhiyeenna kana sooshaal miidiyaa irratti taatee ani dhugaa rabbi wallahi miira keessa gaggaleetan arrabni namaa akka malee miira keessa nagalcha hawaasa kiyya qaalii isiniin dallan ni jira jechuudha. Taateen dhiyeenna kana sooshaal miidiyaa irratti taate gama kootiin rakkoo gama kiyyaan argamte miira keessa gale gocha ilmi namaa arraba ilma namaatiitu miira keessa nagalche. Summaali jennaan gaafa namiyyoota beerraa qarna sijiin gadeemi gurbaa kanaan gaafa namiyyoota niqaa godhadhu sanii kasilaa namni baga fuute baga gammadde miyyoon tuni amantaan ishii amantaa kiristaanaa turte alhamdulillah baada erga amantaa kiristaanaa turte shahadaa qabatte gara islaamummaa dhufte erga islaamummaa dhufte diin baratte anumaa barsiifate baada ergan barsiifadhee booda waraqaa shahadaa kennee fi jaaladhe jaalalti irraa na qabde akkaataa shari'aan islaamaa baantutti dhiifama wajjin nama xalaa na jeeqaa jira waan ta'eef dhiifama wajjin nama gammachuu irraa natti dhufaa akkanitti waa dubbadhuun qabu namni qe'ee tana guute waan ta'eef dhiifama wajjin dafeetan dubbadhee irraa bahaa namaatiitu na jeeqaa jira waan ta'eef namni waggaa gammachuudhaaf gaan namatti ol seenaa afwan isinin ja'a maali jennaan kasilaa namni naa gammaduu qabu kasilaa namni baga gammadde yookaan baga rabbiin bultii gaarii si ijaare naan jedhu qabu waa heddullee